Jechuun barbaadeeti ani akka obboleettii teetiiti. Galatoomi my sister. Inni takka dubbisee illee beeku guyyaa tokko ishee gastii guyyaa tokko mana kiyya olseen guyyaa sana illee osoo hin dubbisiin baatee turte malaa jirturraa viidiyoo teessan tamuu muramtu argaan ture beekee arafaa jechuu barbaadeeti. Eessarraa akka si wajji kaatee akkamitti akka Oromiyaa galtee Oromiyaa barbaadeeti. Isin Soomaaliyaa irraa Itoophiyaa irraa hanga Dubaay dhuftu jechuudha. Garuu Dubaay dhuftee osoo baatii takka hin ga'iin haalli jijjiirame na fakkaatti. I don't know maaliif akkas ta'e murteessuu hin danda'u. Argaa ture an jaalalli sana akka feekii ta'e duraanis beekaan ture. Kan isin oofaa turtan. Akka jaalala sirrii kan taane taphachuuf hordoftootaaf ummata bashannansiisuuf. Waa dogongorti jaalalaallee miti taphachuuf illee miti. Aggaatami mucayyoo kuni aggaatami na dubbiste si galee gasti kiyya seente. Walumaa kokkolfinee maal jennee yaani gargaaruudhaan qaba jedhee waan sammuu kiyyatti yaadee waan san godhe malee waan jaalala sobaa jaalala qoosaa waan biraa baariyaalee manaa guddifachuu ani siin gaafa wal baradhu fooloon kiyya gara 300 si galee isiin gaafa anaa wal baradhu fooloo takkan qabu fooloo 200 si galee. Ababbii boqqolloof dinniidhaan kana jalaajuun qabu ni yaasan illee hin qabnu akka obboleettii xiyya takkaatti bakka kana erga jiraattee si jaaladha naan jettee iddoon kun isiin malu yookaan sababbii yookaan jireenya ofii jijjiiruuf waan akkanaa naan jechuu dandeetti malee waan hin danda'amne mucayyoo kana immoo as keessatti dhiisuun himee carraa godhee fi nama wal barsiisee jireenya isii kana haa jijjiirattu waan jedhu sammuu kiyyatti himee mucayyoo kana gargaaruuf yaade si galee. Saayidii waan biraa yaadu an jaalallee qabu yeroo sanittu eegale. Okay. Jaaladha naan jettee intala shamaraa takka lakki deemi akkana jechuun illee hin qabu yoo nama dheeressee yaadu ta'e si gale. Boonuu si qabu lakki ani na jaalatameera an akkana tiriiti si godhaa mee jaalala dhiisneetiin jireenya isiin keessa jirtu jireenya fokkotaa turte an odoo dhalaa magaalaa guddaa jiraattuu fi maatii bira jiraattuuf jireenya gaarii jiraataaftu ta'e itti qoosee itti taphadhee deema si galee. Sa'aatii waa'ee jaalalaa sunnatti taasifte mucayyoon sun bakka isiin jirtu bakka itti nama jaalatu fureedii ta'anii miti yoo siin jiru jireenya baay'ee fokkotaa baay'ee garaa nama nyaatu yoona yoo laaltu baay'ee sitti ulfaatu keessa turte si galee. Kana waan ta'eef waan mucayyoo tanaa gama jaalalaa dhiisee uummatatti as fidee naga danda'u gargaaree sababbii kiyya jireenya kana keessa yoo baate wanni kun jaalalaayyuu miti maybe karana yoo gargaare yoo waan jedhu murteesseen gargaare waan qabuun gargaaree itti kadhachaas ture si galee na gargaaraa jedha. Na gargaaraa mucayyoo tana akkana waan akka isin qabin na duraa taateedis. Na gargaaraa jedhaanii ture si galee nama baay'ee kadhatamu. Nama na gargaarillee na agarre isaa sanitti si galee. Okay. Achi sammuu kiyyatti waan himu himee already yoo danda'e mucayyoo tana hanga Finfinnee maatii isii bira geessu ni deebisaa. Sana booda miidiyaa itti kadhadhaa waan jedhuun waan achirraa isii barbaachisu mallaqa achirraa isii hanga biyyaa galchu erkee fi ofii kiyyaa keessaan erkee fi paaspoortii ofii kiyyaa baasee uummata garan gadi dhufe sii galee maallaqa kanaati obboleettii tiyyaa bira naa dhaabadhaa naa gargaaraani jireenya akkanaa keessa turte mee jireenya kanaa jijjiirrattu biyya namaa deemtee waan jedhu kadhachaa ture uummata sii galee gadi ba'ee bakka kanatti isiin harragee taatee shawaa taatee jinni taatee maalii taatee gaafadhee sin beekuu irraa hoo hagan akkanumatti argama. Koppilinki godha faamilii taaptaap koppilinki godha. Okay fatii adi waan inni jechuu barbaade waan itti godhaa turte. Dursarraa kaasee namni baay'een hin beeku waa'ee mucayyoo kana waan baay'ee haasaa warri miidiyaa waan namni baay'een hin beekneef waan kana si dubbataa jira. No ani amma waan kana baris laal ban namni waa hubatu tokko adeemsarraa waan hubatu qaba sii galee namni xinxilee yaadu sii galee. An jalqaba sin jaaladha lubbuu teessan malee waan biraa tokkollee nuti wanni argina hin jirtu galatoomi fatii keenya gaa afaan arabaa kunillee hedduu ulfaata beektaa fatii hin beektu amma afaan arabaa eegaa gargaarsi Soomaaliyaa irraa hanga Itoophiyaatti gootee hedduu namatti tola hanga Dubaay fiduutti illee guddina sii yaaddee obboleettii ta'e intala Oromoo takkatti biyya guddattee dhuftee jijjiirama argattu jettee fiduun keessa hedduu takka nuti tolee jira. Biyaansi si qofa ijoolleen atitti ergite warri akka abdii culullee faalleen hedduu galateeffanna dhugaa rabbii dubbachuudhaaf.
هاتو اجد دبي ديتمو عرفات هدو حالتي ججرا بفتي اگرتي اتزوري جرا Gabaaboo matisii mun asraa Arafaat ني كوي نين فتادا كوي مين فتادا راكون isi sila namoota meediyaa kana bira dhufuun qabdu turte laali warra meediyaa amma fakkeenyaaf namoota waa balleessaniin wal qunnamtee yeroo mudura dubbii sarrakkoon achitti irra dhuftullee silaan sheekoota yookaan immoo nama gurguddaa wajjiniin keessaan nama dubbistee rakkoo sanitti himattee akka salphatti haalli san furamee bakki dheete sayyoon taaneefillee bakka sanirra jirtutti jijjiirree fi sila jiraachuu dandeessi. Si harka baatee bakka dheete sanirraa illee baatee harka meediyaa seente. Wanti harka sooshaal miidiyaa seene jaarsaa jaartiinuu addaan bahan malee takkaa walitti deebi'an hin beekan. Ni beektanii kana garuu. Meediyaa kanarra warra waa balleessuudhaaf nama kofluu fi nama balleessuudhaaf fooloo fayyadamu malee namni gaarii namaa yaadee fayyadamu hin jiru. Ajandaan isii kun meediyaarra dhufuun natti hin tolle. Ajandaa yeroo dhufullee bubbee harka dhufe bubbee. Bubbee yoo siingaan bar qilleensa fiigu ka bakka tira dhaabbataa bakka sana deemaan qabne siigale namni akkatti bakka san waan guddoo seetee durumaanuu itti himatteetu ani na ajaa'ibaa jira amma maal goona fati amma rakkoo keessa jirti amma yeroo laalu isiis dubbiseen beeku ammallee duriyyeen meediyaa kanarraa olii gadiin fiigaa jirti mee amma si wajjin gargaara please ta'isis dhiisi fati tanamaas dhiisi siigale Garana nyaatti amcoontuun akka dubartii takkaatti afaan arabaa hin beektu bakki isin dheete bakka lama akkan ta'iniif viidiyoo argaatiin jira. Fati mee akkam goona anaaf atiitu namoota gargaaruu qabu hojii gargaara miidiyaa kan harkaa fuune piliis akkuma kaleetti. Maaliif sin jedhe beektaan asirrattis sababiin guddaan kaleessa yeroo qanii fi namni takka dubarran dhaabatanitti ijoollee gargaaraa yeroo jedhamaa turte mucayyoo kana namni gargaare takkatti hin turre mucayyoon kun bakka kabajaa anatu Mariyaamiin dubbisee haa galatoomtu Mariyaam rakkoo akkana waan akkanaatti harkaan qaba mucayyoo tana bakka sanii baasee karatti na harkaa dhaabattee biyya kana fidummoo namatti kennuun qabu na gargaare obboleettiiti dhaabatutti narraa fuudhiini anatu mas'uula sirraa ta'a waan isii hunda anatu mas'uula waan kana yoo balleessite anatu aga isin karaa qabattu anatu itti gaafatama narraa fuudhi maaloo waan akkana geessee fi paaspoora waan akkanaa fixee fi akka itti fiduun mootu kontiraata fiduun barbaanne haada lagattuu barbaada narraa danda'i maaloo waan akkanaa. Abisa walka. Kobilinki wara gas family. Kobilinki kami gaafa rabbashte yoo maali ennaan wallaahi waan kana anatu irraa mas'uula wata akkasi rabbashtu mucayyoon hin rakkatteeti jaalala qofa osoo hin taane rakkina keessa jirti kanuma na gargaari narraa fuudhinii jedheen Mariyaamiin ofii kadhadhe waan na isiin sirra geessitu hunda anatu itti gaafatama. Okay naan jettee haa galatoomtu paaspoora waa hunda baasee fi tikeettii isii muree fi Mariyaam viizaa baastee fi narraa fuudhe. Tabajaadhaan taa'aa jirti walli dhabanii jennaan jidduudhaan Mariyaam na himte. Bati akkana dadhabee akkana hin gorsanii itti bilbilanii akkana jedhanii homaa manaan jedhu. Isimaas yaamee Arafaatiin hooqaasedha jirti. Bakki ati jirtu kun sii ta'e Mariyaam si miiteerti Mariyaam si belleessiteerti wanni jiru jira na himas jedheen lakki nan miine nan belleessine Mariyaam min bira taa'uun barbaadda damoosni isin si qabattu kuma tokko sii ta'ee jira naa ta'ee jira hin taa'aa jedhu. Okay Mariyaam dogongora yookaan namni dogorsuu danda'a amma booda wanni isin si dhibdu hin jiru waan ati jetteen ni fudhatti tanuma naa irra darbii fiiti. Abta gora gas family. Okay na narraa fuutee isin illee haa galatoomtu dandeettee mucayyoo kana osoo haala gaariin damooza isii kafalaa fi yeroo barbaadde rafaa yeroo barbaadde ka'aa isii faana jiraataa jiru wa'ii gadi yoo isiin laayifii sa'aatii lama olteetti irraa bahe jettee itti kaati Mariyaam sii galee sababbiin isaa akka namni isin xafashne sa'a lama qofa seeni dubbiyyee yoo ganama seenti akka galgalaa irratti dhiisii sa'aatii lama qofa irra taa'ii achi booda irraftii kee fudhadhu dhiqadhu qilleensa fudhadhu jedhaanii turte kana naan haa hin jenne haa jettu. Namni michootii kana hunda dhiisee ijoollee keessaan itti bilbilanii akkana si godhaaranii gadi bahi mana madaamii taa'i mana madaamii galee akkana jedhanii gorsanii diigalee hin taa'u malee imimmaanuma gadi nattu Arafaatu dhuftee kuduma nagaa jiru. Kana eenyu godhe beektaa? Warroota jala deeman guruppii fidanii takka dabbaalii diigalee waan nan wal immoo ijoollee shamaraatii. Okay mucayyoo tana kaleessa isii yaadanne
hadda oo eessaa yaadatan dalagataa jirti. Kaleessa na gargaaraa nama jiru nama takkatti na gargaaruun agarree hin gaabbitanii mucayyoo tana namni na gargaaris hin jiru yookaan isin kadhachaa ture hadda osoo isin dalagataa tumaaf bakka kanaa baasuu deemtanii jedhan. Takkaa miyuutiin irra qaban, takkaa ganna darban, takkaa callisee situ akkana godhe naan jedhan ofitti gaddee homaan goone baay'ee irraa fuudhaani.